Harka fuunee ashamaa akkam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota maatii Jalduu miidiyaa waan nagaa keessanii baga jiraattan baga eegamtanii baga yeroof guyyaa kan argattanii isiniin jechuun jaalladhaa. Ani egaa har'aa gara manaa Jalduu miidiyaa kana dhufee fi waa tokkoofidha jechuudha. Ani immoo eenyudha yoo jettanii baruudhaa yoo barbaaddan yoo feetan jechuudha. Egaa baay'een keessan akkuma kanallee haati manaa yookaan Jalduun akkoo koo jechuudhaan na beekti. Maqaan chaanala kiyyaa Dandeessuu Tiyuub jedha. Egaa Dandeessuu Tiyuub 21 akka kanatti namoonni baay'een keessumattuu Jalduu miidiyaa akkoo koo jetti. Egaa kanaaf har'aa Dandeessuu yookaan akkoonii maaliif dhuftee akkamitti gara mana kanaa dhufte jechuu dandeessu. Egaa har'aa gara mana Jalduu akkoon maal hojii dhufte? Gorsuuf moo eeggamuuf moo maaliif dhufte laata akkoonii? Turtiin keessan egaa nu waliin yoo ta'e wanta akkoon qabattee dhufte hundasaa irraa waa barattanii deebitu jenneetu abdii fi amantii guddaa qabna. Kanaaf egaa obboloota koo ijoollota koo silaa akkoonaan jettaniitu waan ta'eef har'aa gara mana kanaa kanan dhufee fi egaa obboleettiin keenya Jalduu miidiyaa mucaa baay'ee cimtuu fi beektuu dhugaadhaa ogeettii kanaa ergaa seeraa maal jettan sin maqaa isaa silaanii akkoo damtiire. Egaa ergaa seeraa yuutuubii guuttatte yookaan immoo paartinar taate bubbulteetti garuu ani immoo har'aa mee waayaa tokko yookaan yaada tokko qooduufiin dhufe jechuudha. Isuma dura garuu asumaanis baga gammadde koongiraasiin jedheen jira. Egaa maal jechuun hin barbaade yoo jettanii jireenya keenya keessatti egaa addi namaa yeroo baay'ee bu'aa ba'ii danuutu jira. Keessumattuu namoota kaayyoo qabanii fi yaada gaarii qabanitti haalli hin mijatu yeroo baay'ee jechuudha. Garuu immoo haala hundumaa keessatti carraa hundumaa kana keessa darbitee seera kana guuttattee kaayyoof karoora kee irratti hojjechuudhaaf baga carraa kan argattes baga milkooftes. Tole gaammaa kanumatti aansuudhaani maal jechuun barbaade yaadan ani yookaan immoo siif qooduudhaaf iddoo kanatti argame. Egaa ati mucaa yookaan obboleettii baay'ee ogummaa barsiisa garaagaraa irratti barsiisuudhaaf dandeettii isaa qabdudha. Kanaaf iyyuu jabaattee wantoota irratti eegalte kuni baay'ee kan namatti toludha. Waaqayyoo yeroo sii kennetti akkuma kanatti dhugaadha. Haala dammattiin deemaa jirtu sagalee kee tasgabbeessuudhaan akka namni hubatutti otoo irraan ari'ii yookaan hin fiigini haala bareedaa ta'een barsiisaa jirta amma jechuudha. Kanaaf egaa haalli kun akkuma kanatti akka itti fufuu adaraa isin jetti akkoo yookaan dandeessuun jechuudha. Haa ta'u yeroo baay'ee namoonni amma dhaqanii waan barbaadan bira ga'anittidha. Gaafa dhaqanii waan barbaadan bira ga'an yookaan immoo beekumsa ta'uu danda'a, maamila baay'ifachuu ta'uu danda'a jechuudha. Isaan booda garuu haalli namoota baay'ee hin jijjiirama. Adaraa kee isa kanallee akka hin jijjiiramneen dhaamsa koo tasumaan jechuudha. Akkuma amma barsiisaa jirtutti sagalee tasgabbiidhaan akka namootaaf galutti akka namootaaf ifa ta'ee namoonni irraa barachuu danda'anittidha kanatti barsiisaa eegalaa jirtu. Egaa gara fuulduraatti immoo kanuma caalaatti qulleessitee hanga dhumaatti akka dhaabbattu dhaamsa siif ka'a jechuudha. Kanaaf egaa baay'ee namatti tola haala ittiin deemaa yookaan deemsisaa jirtu. Kanaaf jabaadhu siin jechuun jaalladhaa Jalduu miidiyaa waan. Egaa kabira maal siin jedhaa yaadni ani siif qoodu yoo jiraate kanadha. Egaa nama gargaaruudhaan baay'ee cimtuudha.
egaa obboloota duuba kee jiran gama saatiidhaanis ta'ee akkuma kana immoo ganaa warra banachuudhaaf illee yaada qaban illee akka gargaartuu abdiif amantii guddaan qaba. Yaannan isiif qoodu yoo jiraate kanadha. Baga milkooftee jabaadhuuti itti fufi. Akkuma kana immoo obboloonni cinaa ishee dhaabbattan yookaan bukkee dhaabbattanii yeroo maatii guuttachuudhaaf akkuma kana sa'aatii guuttachuudhaaf bukkee dhaabbattanii gargaaraa kan turtan obboloonni kun hundumti keessanii waaqayyoo isin haa eebbisu. Obboloota jaalalaaf tokkummaatti amantanii eebbifamaa isiniin jechuun jaalladhaa. Jabaadhaa isiniin jedhaa. Kanuma caalaa wal gargaaruun waliin ta'uun keessan kanuma caalaa cimee itti haa fufuun dhaamsa kooti. Wantoota kanaan dura gochaa turtan yookaan immoo ittiin wal bira dhaabbachaa turtan hundumarratti waaqayyoo isin haa eebbisu. Gara fuulduraattis jabaadhaa, cimaa dhaabbadhaa. Egaa Jalduu Miidiyaa atillee yaadota jiran wantoota namni siif kaa'u hojiirra nuuf oolchiitii jabaadhuutii itti fufisiin jenna. Egaa bakka bashannanaa turree asumaanis bakkicha akka qooddattaniifidha. Kana fakkaata akkoon egaa yaada isheen siif qabattee dhuftee yaada baay'ee miti kanadha. Jabaadhuutti fufii waaqayyo si haa milkeessu bakka yaaddee ga'ii siin jedhaa. Warri daawwattan immoo egaa laayikii sabiskiraayibii kan hin goone sabiskiraayibii, warri sheerii itoo laaltanii sheerii gochuu diddan immoo sheerii godhaa, koomentii yaada kaa'aa fi atis immoo koomentii siif kenname gaariis ta'ee hamaa dubbisii hojiirra oolchisiin jenna. Jabaadhaa hundi keessanuu ulfaadhaa. Yaadni ani qabadhee dhufes kana fakkaata. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Horaa bulaa. Baay'eedhaa. Wal gargaaruun waliif yaaduun itti haa fufu isiniin jetti. Dandeessuu yookaan akkoon turtii gaarii qabaadhaa.